Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkaa jirtan kun halaalarraa ifa qaariyaa suudii takka amma halkan yeroon taa'ee waraabu kophaa kiyya gaara kana keessa namoonni waliin jiru. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo guyyaa meeqa deemee guyyaa meeqa laffee irra kunoo xiqqisho nama beetiin jira. Mee isin akkam jirtan? Salaamatan raafanne daawwattoota kiyya kaaliif gaggaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenya qabdanii. Hedduu takkaan isin yaadee hedduu takkaan isin darree dhugaa dubbachuuf akka bishaanii isin deebadee akka nyaataa isin beelee as teenyee egaa ijoollee tanaa wajjin gaara gubbaa teenyee viidiyoo tana isin waraabaa jirra. Saniif gaa viidiyoolee ibsaan gallakkisaa jirullee argeetiin jira. Ibsaan yeroo hedduu waa'een kiyyaa keessa yaachistuun hin beeka. Walaakin ammoo ibsaa hin dhiphatin isin jaa. Yeroo muraasa keessatti ani amma kunoo naannoo kana agartu kana guutuu ijoolleen Oromoo ni jirti. Ijoollee Oromootti baay'eetiin jira. Kophaan jiru jechuu barbaadeeti ani nama beetiin jira. Ijoolleeta hedduu jira karaa kana warra dalagaa hojii hojjetan kan gaala tiisan jiru, kan maziraa dalagan jiru, kan re'oota tiisan jiru. Akkasuma jechuudha akka hedduutu jira. Amma ijoolleen ani waliin deemu jiru tuni namoota gartee dalagaa duraan dalagaa turan irraa bahanii deeman jechuudha. Isaanii hojii waliin dhufne karaa kana illee ijoollee fira qabanii isaanii wajjin deemne karuma kana dalagaa barbaaddanna jaanii ijoollee tana wajjin qaanee deemu jirra. Saniif gaa uumaan dhiphatiin sin jechuu barbaadeetiin sin jaa. Ani immoo ulee bakka namni gartee saaruqaa fi maariin dhiphatu san bira kutee amma kanaan booda onni naachisu asuma xiqqoo boqodee hangaasii kanatti dalagaa laaladheetiin xiqqoo as daddalagadhee inshaallah gara magaalota guddataniittis fiigaa jechuu barbaadeetiin jira. Yaadni kiyya kana gaa dhugaa dubbachuuf egaa si addaan baane boodatti rakkooleen baay'een qunnamtee jirti. Walaakin ammoo san hundaa'u obsaa fi sabriidhaan irraa aanee har'aan tana bakkaan amma jiru kana gahuu kiyyaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin galanni kan rabbii guddaati. Atis rabbiin gartee rakkoo san keessaa si haa baasu obboleessa kiyya amma yeroo naa cinqamtu osoo hin ta'in yeroon si cinqamu keessa hin jira. Anamma akka nama qubateetti na laalin sin jaa akka nama gartee suudii walakkaa jirutti na laali. Ifaan ati agartu kun halaalarraa ifaa suudiiti. Wanta akkasin dhiphisin wanta akkasin yaachisin waa'een dachaas an obboleessa kee fayyaan sii qabaa nagaan sii qabaa daawwattoota kiyya kunoo isinillee akkanaan isin hin jaaga hedduu takkaan isin jaalladha hedduu takkaan isin irraa ture. Guyyaa sadii immoo akkana waliin agarree alhamdulillahi galanni kan rabbii guddaa. Mee akkam naan jettan isinoo na yaaddanii hangam takka na yaaddamee mee warroonni na yaaddan yoo jiraatan dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka an akka kiyya kana isin yaadee isin garuu hanga na yaaddan rabbii haaliqaa beeka gaa hanga jaalatan malee hanga jaalatamu waan beekan jaanii. Saniifuu alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleessa keessan isiniif hin jiraan isiniin jedhama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa keessanii daawwattoota keenya jirtan isin jecha nagee qabna alhamdulillahi rabbil aalamiin galata rabbii. Dhiifama yeroo hedduu isinirraa baduu kiyyaaf dhiifamaa rakkoo jawwaala dhabuurraa kan ka'e akkasuma rakkoo shaanra dhabuurraa kan ka'e kan hunda na godhe baga jiraatan isin jecha obboleeyyan kiyya qaaliif gaarii rakkoo jajjabduu meeqa keessa dabarree arraas ga'u keenyaaf galanni kan rabbiiti akka rabbiitiin kaanee dubbanna maaliin isin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya karaa nuti irra deemaa turre kana keessatti dhiira meeqa dhabnee jira obboleeyyan meeqa dhabnee jira obboleeyyan qaqqacalee kan umriin isaanii ganaa amata 30 ga'een warra ijoollee babbareedduu taphattee tunquufin jechuudha amma dura bultii ijaaruu dhiisitee ijoollee amma dura taphattee tunquufin meeqaatam gaara kana keessatti dhabne kan maatiin isaanii hangammaa du'ee fi jiraachuu isaa addaan hin baafatan jechuudha. Akkasuma kan gartee harka nama keenyaatti dhabnee fi akkasuma kan harka mootummaa suudiitti dhabne akkasuma ammas kan gartee harka hawaasaatti dhabne meeqaatu jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Kan nutiifiif goonee fi kan namni godhee hedduu meeqaatu jira jechuudha. Alhamdulillah galanni kan rabbii guddaa as geenyeeti jirra. Dachaas eessa akkana baddee jechuun keessan afaan qabu dachaas hin banneenumaan jira. Imala yeroo dheeraa booda walitti deebineeti jira. Alhamdulillah akka tasaa rabbiin kaaliqne
haala naa mijeessee viidiyoo isinii maruu dandeetiin jira. Kunoo turtii guyyaa 10 akkanaa boodaarra walitti deemneeti jira. Rabbiif galanni haa ga'u obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaarii. Yeroon amma jiru kana obboleeyyan kiyya ijoollee Oromoo tan gaara keessa jirtutti deemaa itti dhufee turtii guyyaa meeqaa booda jechuudha ilma namaatti dabalameetiin jira. Kunoo arraan tana ijoollee Oromoo bira dhaqee ijoollee Walloodha. Isaan biraan jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Galanni kan Rabbii guddaa. Rabbiin asiin nu ga'e jechuu barbaadeeti. Yeroo hedduu karaa dheeraa kanarra hangaan deemu kanatti rakkoo meeqaa tamtu na mudatee rakkoo meeqaan argee tahimuu taatu tahimuu hin taane obboleeyyan kiyya gartee meeqa kan du'e gubbaan tarkaanfadhee arra sadarkaa kanarra bakkaan jiru ga'uu kiyyaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Galanni kan Rabbii guddaatiin jaa. Akkasuma obboleeyyan kiyya gartee ijoollee Walloo hedduu takka galatoonfachuun barbaada. Rakkoo kiyya gartee kan narra gaa ture hedduu takka na dhukkubaa ture na waliin qooddatanii hangaan an gartee fayyee viidiyoo kan isin waraabu takkatti isaan biraan ture jechuudha. Akka malee osoon deemuu na dhukkubee ture isaan akka tasaa bakka reetii sanitti isaanii reetii jiru walitti dhufnee achi fuudhanii mana nagalchanii kunoo irraa alhamdulillahi rabbil aalamiin dubbachuu danda'ee sadarkaa namarra jiru kana gartee Rabbii gaditti kan na gargaaree irraa asiin nagee ijoollee Oromootii hundi keessanuu gartee hedduu takkaan isin jaaladhe hedduu takkaan isin kabaje. Hanga ammaan tana hedduu takkaan isin raabate obboleeyyan kiyya bakkaan jiru ijoollee Oromoo biraan jira amma halkanii kunoo keemaa isaanii fi bulan nageessanii keemaa isaaniitiin bira jira jechuudha. Keemaa isaanii keessatti hojjetaa baadiyyaa tana keessatti ifaan hedduun jiru soolaara fa'aa ibsatanii namoonni suudii keessa jirtanii beeytanii akkasitti gartee anilleen hin deemtu asuma dalagaa siif barbaanna naan ja'aniitiin gartee kunoo arreegaan isaan bira dhufe guyyaa lama geetiin jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin daawwattoota keenya hedduu takka gaara kana keessatti rakkoo meeqaan nurra ga'e rakkoo meeqaan nu mudate akkasuma jaalalloota meeqaa wajjin wal garree jaalalloota gartee jaalalloota meeqaa wajjin gaara kana keessatti wal barree akkasuma jaalalloota meeqaa wajjin manaa kaanee hamna dheertuu egaa wajjin deemne boodatti gaara kana keessatti addaan banne jechuudha. Kaniin yeroo hedduu halkanis yeroo nyaadhu yeroo dhugu yaadadhu obboleessa kiyya qaalii fi gaarii ibsaa hedduu takka gartee kaniin jaaladhu kaniin abdadhu isaan adda eega baanee kunoo har'a guyyaa 10 deemna obboleeyyan kiyya hanga har'aan tanaatti eessa jira achi bu'ee isaa gartee hin agarree jeetii dubbachaa ture. Ibsaa an obboleessa keedachaas nin jira hin duune ani kunoo hawaasa gartee ummata ilmaan namaatii wajjin wali beetiin jira kanin gartee booyuuf suma yaa obboleessa kiyya qaalii ani ilma namaatti beetiin jira ijoollee Oromootii wajjin wal harkeetiin jira. Gaara kana keessatti jechuudha akka hedduutu jira. Gosaa wal qoodu jira gandaa wal qoodu jira. Ani garuu takkaa gandaanis nama qoodeen beeku. Gosaanis gartee isaan qeeqeen beeku. Akka tasaa qabbanamtuutu jira bakka kanaa. Battaaniyaan irratti gurtee ijoolleen yaa galatoomanii battaaniyaa takkaatu jechuudha. Qabbantiruun irraan baane tooballeen akkaanii maashaallah rabbi irraa jaalatu uffatalleen irraa ejjiranii inshaallah hoggaa bareessinitti agarsiisa. Amma viidiyoo kana kan waraabeef lubbuun jiraachuu kuyyarraa kan ka'e lubbuun hin jiraa hin duune waan jaamurraan isin waraabe daawwattoota keenya akkas hedduu takka rakkoo hedduu jira. Obboleeyyan keenya meeqa dhabne gaara kana keessatti obboleeyyan keenya ijoollee gartee qacalee gartee taphatanii quufin ammaan duratti meeqa lubbuun isaanii dabarte gaara kana keessatti meeqaa isaanii dhabneetiti hawwaalchallee dhabanii dhukkubsatanii gaara kana keessatti haakima dhabanii dhukkubsatanii nama gartee ol isaan qabu dhabanii dheebatanii nama bishaan isaan obaasu dhabanii obboleeyyan kiyya akkasuma gartee beelawanii qoonqoodhaan kan du'an meeqaatu jiru jechuudha. Wanni akka dheebuudhaa fi beelaatiin duhuutti hamtuudhaa hin jirtu. Tan ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad irraa dubbatan gartee waa'ee dheebuu fi beelaa
san jechuudha rakkoon gartee gaara kana keessatti obboleeyyan kiyya akka calee meeqaatam kan gartee amma dura harmeen isaaniitu ilaalteen kuufin kichuu meeqa gaara kana keessatti kan itti dhabnu jechuudha obboleeyyan kiyya qaqaalee anis hirbaata gartee gaara suudiidhaa ta'uu keetiin rabbiin kaaliqina baase hirbaata gaara suudii ta'uu keetiin rabbiin kaaliqina baase akkasuma obboleessa kiyya gartee kan duubaaf illee rabbiin gartee nagaa isaa fiduu obboleessa kiyya du'aan si godha akka tasaatee dhukaasa harkan dura banameen addaan baanee turre namuu garagara fiiguudhaan jechuu gargar bahuudhaan gargar fiiguudhaan addaan baanee turre bakka sanitti yaanna baaseedha bakka yaanna baay'ee sanitti jechuudha naaf ibsaan addaan bannee turre anis baaraga saniin dhaabbanne akkasumatti ibsaan na dura jira jechuudhaan itti qabaatuma fiigichumaan kutee akkaan kuteen gartee ifduban deebine ana dura jiraan gartee yeroo sanis tuqana dura deemu jira waan ta'eef akkasumatti inni egaan hin fiine fiigeetuma dhagaa jalatti fiigee anammoo gartee na dura kutuun dhabu jechuudhaan barbaachisaa egaan itti fiigee osoo hin dhaabbatin jechuudha obboleeyyan kiyya gartee namna sa'aatii meeqaa deemee firrallee gattahee eegee waan dhufu dhabee gartee gaaniin dubbadhaaf bakkittoon bakka dubbatanii miti ni yaamaaf bakkittoon bakka yaamanii miti bakka gartee miti bakka gartee itti duuti rakashaasanii bakkeen itti dubbachuun hin taane jechuudha bakka yoon ittiin hin dubbadhe jetti lubbuun ta'e gartee achitti si galaaf ta'uu dandeessu bakka gartee laffaatii ta'e kan karaa dheeraa kana laffaatii keessa kana itti balleessitu jechuudha namoonni beekaa akkasittiin jechuu bakka xiyyaanna baay'ee sanitti addaan baane naaf obboleessa kiyya haala saniin jechuudha gartee obboleeyyan kiyya reefa obboleeyyan kiyyaa meeqarraan tarkaanfadhee lafee obboleeyyan kiyyaa meeqarraa jedhee sadarkaa nama jiru kana gartee bakka nama jiru kana gahee galanni kan rabbii guddaa obboleeyyan kiyya kan duutan rabbiin gartee rahmata isiniif haa godhu obboleeyyan koo qaalii rabbiin rahmata isiniif haa godhu haadha abbaa keessanillee rabbiin gartee sabbata gama isaatiin isaan haadhu rabbiin isaan sabbarsiisu obboleeyyan kiyya qaalii warreen gaara kana keessatti duutanii dabartan kan hin beekuu fi kan hin beekne hedduu kan gartee rasaasni oromoo nyaatee fi kan rasaasni mootummaa suudii nyaate gidduu guutuu keessan akkanaa sani gahee isiniif himuu hin danda'u ka gandaa wal fixanii fi ka gosaa wal fixan jidduu kan gaara kana keessatti jechuudha lafeen obboleeyyan kiyyaa meeqaatan kan dhagaa irratti ulanii dhagaa keessaa mul'attu jechuudha akkas yaa jara keenya rakkoolee kana hunda dabarree alhamdulillah ilma namaatti ba'uu kana caalaa wala nama gammachiisaan jirtu obboleeyyan keenya kan gartee gaara kana keessa dhames rabbi rahmataa godhuuf tokko lamaa miti abolu jennee dubbachuu dandeenya kanaa sani jeetiin addisanii baasuu danda'u osoo gartee gaarri suudii kun afaan qabaatee dubbatee ana ilma abaluutu asidduu jedhe lafeen afaan hin beektu maaliin godharee osoo lafeen afaan beekte lafeen isinii gaafadhu ture obboleeyyan kiyya gaalee waan biraa waan isinii godhuun qofu takkallee gartee rabbiin imaanaa fi sabrii isiniif haa kennu yaa obboleeyyan kiyya jaalatamuuf warroonni hanga har'aan tanaa na gaafachaa turtan warroonni hanga har'aan tanaa na iyyaafachaa turtan hedduu takkanaaf galatooma hedduu takkanaaf jiraadha alhamdulillah rabbil alaamiin barii irrattis wal garra lafa barii irrattis wal garra obboleeyyan kiyya kunoo kanaan boodatti yaadawinaa jechuu barbaadeeti ani ilma obboleessa keessan ilmaan oromootii wajjin waliin beetiin jira ijoollee oromootii wajjin wal harkeetiin jira asuma gartee ijoolleen akkaan asuma dalagaa naaf laalanii dalagaa naqan ijoolleen teenya waadaanaaf galtee jirti inshaallah anilleen hangaan dadhabbii tana baafadhutti obboleeyyan kiyya biratti qo'as keeshif jeetiin gartee jaalaloota kiyya akkasi deema maaliif jennaan hanga har'aan tanaatti dela dheeraa kan hundaa'u kophaatiyyaan deemu jira dadhabbiidhaaf na dhukkuba wajjin kan keessuutuma tirachaatiin sadarkaan irra jiru kana gahee obboleeyyan kiyya saniifuu hundi keessan warri na iyyaafachaa turtan baay'ee galatooma hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja ijoolleen Saudi Arabiyaa gartee gallee jirra alhamdulillah rabbil alaamiin gartee gaara suudii gartee qabrii nama keenyaa kan jechuudhaan gartee yaamte hin ulfaanne gartee kayyoo qabrii nama keenyaa jettee yaamte qabrii Itoophiyaa qabrii lammiilee Itoophiyaa jettee yaamte gartee miti hin fokkifne kana gartee kana hundaa'u kan afaan banatee nama keenya nyaachuudhaaf halkanii guyyaa
taa'u kanarra dabarree sadarkaan amma jirru kana kunoo Haaliqni tokkichaan bakka amma jirru kanaan qaalii dhufnee jirra. Umaan irraa yaadina hedduu takka isiniin jaaladhe isiniin kabajaa dhufeetiin jira. Suudii kunoo ijoollee Oromoo biraarra qabbanarra baxxaanee aan irra guraniitiin baxxaanee majalaa viidiyoo kanallee isinii waraabee naaf qalchaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii nagaan naa turaa inshaallah lafa ganamaa irratti lafa barii irratti haa wal agarruun isiniin jaa.